Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Tole, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Har'a ka deebinee dhufnee waa'ee Jawaar Mahammadii waa'ee faannoo irratti jechuudha. Waan inni barreessetu jira guyyama har'aa kana jechuudha. Guyyama har'aa kana afaan Ingiliziitiin waan inni barreessetu jira. Yaanni waan inni barreesse sun maal akka ta'e isin biraan ga'a gabaabsee jechuudha. Maal akka inni barreesse fi yaanni sun yaanni inni Ingiliffaan barreesse suni maal qaba waan jedhuuf isin biraa ga'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Walumaa galatti Jawaar Mahammadiin faannoodhaanleef waan kaa'e qaba. Mootummaa Itoophiyaatillee waan kaa'e qaba. Faannoollee waan qeeqee hin qaba. Mootummaa Itoophiyaallee waan qeeqee hin qaba jechuudha. Mee jalqaba irratti jechuudha mootummaadhaaf maal akka inni kaa'e ni ilaalla. Itti aansinee immoo faannoodhaaf immoo maal akka inni kaa'e ni ilaalla waan ta'eedhaaf haga dhumaatti sirriitti viidiyoo kana na wajjin turaa dhaggeeffadha. Odeeffannoo gahaa waa'ee isaa jechuudha waan inni Ingiliffaan buusan irratti hubannoo argattan jedhee yaada waan ta'eef haga dhumaatti dhaggeeffadhaan jedha. Tokkoffaa irratti wanta inni jedhe keessa jechuudha mootummaan marii idilee ta'een wal dhabdee kana hiikuu qabaa ka jedhe jechuudha. Marii idilee ta'een jechuudha. Mootummaan marii idilee ta'een wal dhabdee kana hiikuu qaba. Marii idilee yoo ta'e jechuun maal jechuu barbaadeeti yoo jettani marii idilee ta'e jechuun fakkeenya kanaan duraachuu jechuudha. Yeroo TPLF waliin taasisa jechuudha. Karaa sirnaawaa ta'een qaamni jidduu TPLF namni ijaaramee mootummaarraallee namni ijaaramee deebi'ee biyya alaa keessallee qaamni keessatti hirmaatu qaamni sadaffaan jechuudha. Qaamni sadaffaan keessatti hirmaachuu qabu keessatti hirmaateeti bifa saniin geggeeffame jechuudha. Akkana kana jechuudha. Marii idilee gaafa jennuuni marii akkanaa kanatu marii idilee ta'a jechuudha. Inni gara biraatitti immoo qondaaltonni olaanoon mootummaa osoo waan ifa ta'e jechuudha. Waan faannoon ittiin waraana hiikkatu osoo lafan kaayini qawwee hiikkadhaa jechuun immoo akka sirrii hin taanetti kan mootummaa inni qeeqeedha. Yaada mootummaa waan inni dubbate kaasinii kaasaa jira jechuudha. Itti aansee immoo osoo wal amantaan hin uumamin jechuudha. Mootummaa fi faannoo gidduutti osoo wal amantaan hin uumamin maal hidhannoo hiikkadhaa jechuun hidhannoo hiikkadhaa jechuun akka sirrii hin ta'initti kan kaasedha. Garuu akka ciminnaatti mootummaadhaaf kan kaa'e mootummaadhaaf kan kaa'e yaamicha karaa nagaa jechuudha. Afyaa'iin federeeshinii Aganyoo Tashaagir kataasise baay'ee dinqisiifatee jira jechuudha. Aganyoo Tashaagiree mootummaan Aganyoo Tashaagir kan inni jedhee mootummaa yeroo kamuyyuu marii karaa nagaatii fi balballi isaa banaadha kan inni jedhe sani Jawaar Mahammad dinqisiifatee jira jechuudha. Gara faannootiin immoo wanni inni akka qeeqatti kaasee fi hanqinni faannoo yoo inni tuqu maal jedheen jalqaba irratti jechuudha. Tokkoffaa rakkoo kan ta'e faannoon hooggansa giddugaleessa ta'e hin qabu. Caasaa giddugaleessa ta'e hin qabu. Orgaanizeeshinii mataa isaa ta'e hin qabu. Kuni qeequmsi yeroo baay'ee faannoo irratti kahuudha. Qeequmsi kun qeequmsa sirriidha. Qeequmsa sirriidha. Garuu immoo maal gochuu qaba jedhe faannoon hooggansa waraanaa adda addaa kan qabaatullee yoo ta'e amma koree dippiloomaasii jechuudha. Koree dippiloomaasii koree marii araaraa tokko ijaaruu qaba. Mootummaa wajjin gattaa'ee haasa'ee rakkoo kana furuudhaaf koree marii araaraa tokko gadi dhaabuu qaba. Hundeessuu qaba. Koree kana hundeessuudhaaf immoo mootummaan roodmaappii lafa kaa'uu qaba. Waan faannoon amanu roodmaappii wayii lafa kaa'uu qaba. Akka koree kun hundaawwachuudhaaf mootummaan roodmaappii yoo kaa'e gahee mataa isaa taphata waan jedhu kan kaa'edha jechuudha. Kan biraa immoo kanuma walumaa galatti wanni inni kaa'e jechuudha.
Kanaafi harka caalaan lachuu kan qeeqe yoo ta'e immoo moor harka caalaa eenyuudhaaf kennee mootummaadhaaf kan inni kennedha jechuudha. Ani immoo yaada kiyya yoo itti dabale maalaan shakkaa jechuudha. Ammallee mariin kun jechuudha mataa isaatti jechuudha. Eenyuun qabanii eenyu wajjin dubbatantu xiqqoo si rakkisaa ta'a jechuudha. Eenyuun qabda. Kunoo hoggansi isaa hoggansa adda addaati hoggansa kamiin wajjin dippiloomaasii hojjeta. Jarruuyyuu wal qoota. Fuuyyoo waan tokko dubbatu tokko immoo waan biraa dubbata. Eenyutu dhufeetiin mootummaa waliin haasaya. Kana malallee mooji namni kun jechuudha warri faannoo kun saamuu baratanii jiru. Keessatti jechuudha Oromiyaa keessa deemanii horii oofatu, uummata Oromoo fixuu kana baratanii jiranii. Kun immoo deebi'ee ishi jedha. Kan biraa immoo hundi isaaniitu olaantummaa barbaadan waan ta'eef hundi isaaniitu immoo olaantummaa kana fudhachuuf deemu eenyuun bakka bu'aa.